kan aadaa fi eenyummaa keenyatti bu'u diina keenya. Kan kana nuu kabajummoo fira keenya. Nuti firaa fi diina ka jennu gurraachaa fi adii waan ta'eef miti jedhanii murteeffatan. Akkuma jedhameen oolle waraana warra Yeejjuu keessa ba'ee waraanni Haayile Sillaasee gaafa raayyaa ga'u waan manguddooti raayyaa sodaatan tokkollee utuu hambisiin cubbuu irratti dalage ilmaan raayyaa irratti jechuudha. Waraana Xaaliyaan caalaa otuu lola Xaaliyaan mayicoottuu hin eegalamin ilmaan raayyaatu waraana Haayile Sillaasee jilbeeffachiise. Amma maaliifan kana jedha? Nuuf mootummaan kun maal nuu ta'a? Akkamitti jaallanna, akkamitti jibbina? Isuma dhugaa dubbachuuf sanyiin inni kam aangoo qabateeyyuu miti gaaffiin Oromoo. Anaaf maal ta'a ka jedhu. Gaafuma jalqabamu faashisti Teediroos kan ilmaan raayyaa harkaaf harma mure mootummaan Abiy rifeensa isaa qabeenya Oromoo guddaatti kaffalee biyya Ingilizii biyya kanatti deebise. Nuti immoo Oromootu karaa laalaa hafaa haa jiraatu sin jiraatiinis bakka na dhiigan madaa bu'e nutti maannaan nu dhoksan. Faashisti Minilikiin boraatii godhatanii itti hirkatanii ta'an. Haayile Sillaasee sodaataa gaafa biyyi diinaan weeraramtu kabaqatee biyya Ingilizii dhokate. Gaafa Garasuu Dhukiifaa asumatti Xaaliyaanii lolan. Gaafa Kabbadaa Buzunesh faa lolan. Gaafa Raas Masfin Silashii Jaarraa asumatti lolan. Jaagamaa Keelloo faa lolan. Haayile Sillaaseen ni baqate moo hin baqanne? Isa boraatii godhatan. Sodaataa faarfatanii, faashistii faarfatanii. Irreecha darbe Finfinneetti kabajnee miti. Mana hidhaa taa'een argaa ture. Bareedaa. Akkanattuu haa ta'u. Warri obbolaan keenya musliimaa eessatti salaatu? Masgiidatti. Warri kiristaanaa eessatti kadhatu? Cherchiitti. Maali sababaan tumaan caffee tuulamaa bakki jallatee mana dhugaatii machooftuun keessaa sirbitu giyoon bakkaa kaasuu sodaachuuf jecha bakkitti irreechi irreeffatamu bakkaa maqe bakka biraatti maaliif irreeffanna? Obbolaan keenya musliimaa masgiidatti salaatu, kiristaanoo cherchiitti kadhata. Mana dhugaatii machaan keessaa sirbaa bulu giyooniin bakkaa kaasuu moo tumaa caffee tuulamaa bakkaa kaasuutu salphata? Tumaan caffee tuulamaa bakka amma giyoon jiru kana kan inni murteesse achumatti kadhanna, achumatti waaqaan kadhanna bira geenya. Kanaaf gaafa eenyutu fira keenya jennu, isa kamtu diina keenya jennu, Oromoon takkaa cubbuudhaan murteessee hin beeku, riziniidhaan dhugaadhaan malee. Ammas mootummaan kun nuun ta'uu ka jennu warra kana faa lakkoofneeti. Kan biraa ammas karaa nagaa filachuuf. Nagaa fi dhugaan gaaf tokkoyyuu halkan tokkoyyuu adda bahanii bulanii jiraatanii hin beekan. Yoo dhugaan hin jiru ta'e nagaan hin jiru. Dhugaan immoo ni dabe. Akkamitti dabe?
abbaa lafaa ta'uu dadhabe. Abbaa lafaa ta'uu dadhabe. Filannoo dura dhugaa bakka itti deebisuuf abbaan lafaa lafa isaatti deebi'uu qaba. Hunda caalaa ilmaan Tuulamaa Finfinneetti deebi'uu qaban. Laftii fi gumaan dulloomteen beektu. Laftii fi gumaan dulloomteen beektu. Itoophiyaan idaa baay'eetu isheerra jira. Doolaara biiliyoona hedduutu isheerra jira. Ni kaffaltii walumaan kaffalla. Gumaa Maammoo Mazammir garuu Itoophiyaatu kaffala. Kanaaf gumaan ba'uu qaba. Abbaan lafaa lafatti deebi'uu qaba. Ilmaan Walloo bittaa halagaa jalaa ba'anii biyya abbaa isaaniitti deebi'uu qabu. Oromiyaa jalatti buluu qabu. Dhiifama naa godhaa. Shirri Xaam Islaam jedhamaadha. Amaaraa jalatti bule. Kana jalaa ba'uu qabdi ilmaan Walloo. Kanaaf yoo dhugaan bakkatti hin deebi'in, yoo abbaan lafaa lafatti hin deebi'in, dhugaa fi nagaan adda bahanii jiraachuu waan hin dandeenyeef dhugaan dura dhufuu qaba. Dhugaan deebi'uu qaba jenna. Namichatu gabaa keessaa sangaa hate. Achumatti gurgurachuu barbaade. Inni tokko gatii tokko kenneefi nan ga'uu amma san biraan barbaadaa jedhe. Hiriyyaa isaatu maalittiin jedhe seetani. Ooftaa sangaa kan abbaatti fiddaa jedhe. Micaa amma deddeebistanii maqaa dhootan kana marroo seenaa, jaal marroo seenaa. Namni akkana barnootaa fi nagaa jaallatu takkaan agarreni nan guddise. Mootummaa Itoophiyaa, mootummaa Abiyyiif mootummaa Lammaatu gurbaa kana bineensa taasise. Ammas araaramuu qabu. Lola fixuun dandeenyetti seenani, lola kana fixuun danda'ani, biyya kana balleessu. Gurbaa kana waliinis warra kaan waliinis taa'anii mari'achuu qabu. Kuni filannoo dura dhumachuu qaba. Micaan kuni nama nagaa jaallatu, nama sammuu qaroo, nama barnoota jaallatu, nama taa'ee danda'aa fa'iin teessisee qayyabachiisaa ture. Ni nu gargaara, isaanii nu gargaara. Bosona keessa jiraachuun qabu. Dhugaa dhabe dhugaatti deebisanii filan